Aleet taayye obboleessa taayye danda'atii jeetan bar guyyaa gaafan dura isa argusan sakun obboleessa taayye danda'ate moo jeeta guyyaa yaa rabbii kiyya. Nagama wanni kun dhugaadha? Dheengadda dogoggoraan qarshii wayii darbaa ergeera. Akkaawuntii kiyya keessaanis ni erga. Assalaamu alaikum. Baay'ee suusiin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Gadiin akkas. Ya Rabbi ruga jechee yaa kaate. Ya Rabbi yaa kaate astagfirullah. Ustaaz. Nitorkii qabaara barati dhagayi nitorkii isaallee balleeyite bara Aleeksiyaati. Rabbi jazaas yaa kaffalooti. Sikalee mooraalii isaa nitorkii isaa waamee balleeyite bara beeytaan baati. Ustaaz Hashim. Dhiifama. Yookaan kun na godhe. Ahmad kana baay'een jaaladha. Baay'een kabajaa. Bakka inni jirutti xaf jechuun jaaladhu. Afaan na qaba. Wallahi suma dhugaati keessuma kootiitu. Miskiina bar qaama rasu bira geessifa wallahi. Nama guddaadha. Qaamaan bira ga'uu wajjin nyaachuu wajjin dhuguu wajjin qabamuu nan barbaachisu nama tokko madaaluudhaafi. Akkanumatti naa gala. Shabakaan kiyya moo kan isaaniiti? Nuti bakka 5G jirra Ustaaz Mahamad. 4 kiiloo bira jirra nu. Waa. Kota akkas goona mana keenya bannee erginuu irratti baay'annee naan dide yoo ta'e Alex. Lakki irratti baay'annee miti beekaatu an nama kanan barree barisin saayikoolojii isaa tasuma qo'achuu hin dandeenye. Haasa'e ofirra. Akkan. Ustaaz akka. Taayyen haasa'e isaa har'a dhugaa. Har'a isaaf hin jiru. Sinitti wayyaa'ee Ustaazuma jenna kaslaa maal goonaamti. Nuti nagaa qabna alhamdulillah nuti maal ta'u nutti wayyaa nuti duraanuu nagaa qabna rabbii kiyya bulannaa gahu nutti wayyaadha. Sila boskii siif kan naa barsiisa laawasin si bira jedha boskii yanii Wuskii ani wuskii nugu diraaftii malee. Gaasan hin jenneer. Namni waggaa walitti dhufe waggaa waan tokko hojjaasa harkaan akkana waliin hin jiru akka waan nama wal dabachuu deemtu namni oolaa hoo akkana waliin jiru yookiin gaa yes waliin jiru tokko hin beekami. Ani waanuma ilaa gaafii 18 moo meeqan qaba barreeffadhee waan ani sin gaafadhu sana keessaa gaafii dhuma 4-5 tokko sin gaafadhu Ustaaz. Carraan argadhe kanaan. Na eeyyamtu. Keessaan na gaafadhu bilbila kiyya hin qabu. No. Ay namni biraas. Keessaan na gaafadhu. Gaafii akka kiyyaa kan qaban namoota baay'eetu jiru waan ta'eef walumaan nuu deebiftu. Waa tokko waan cinqiin qabu waan nama saalfachiisu waan safuu cabsuu miti. Okay. Itti baaf. Mirga namaa eegin dirqama. Gaafiin inni tokkoffaan dhuguma kan rabbi isin argu boniyyee irraa jaalalli isin qabeeraa? Gaafii jalqabaati kun. Isinarraa qabaatuu baate situ maaliif na dararaa ooltii miti yookaan maaliif ana dhiiftee na biraa waajjii waagootii miti jedhee nama qaata dhiisu ture. Okay. Akkas taatu intalli kuni nuti amma gaan intala keessan nama isin jaalattan xiqqeessuu yookaan tuffachuu kiyyaa miti. Garuu namni kamiyyuu waan ilaalu tokko akkaataatti ilaalu fakkaataatti madaaluu qaba. Akkasuma akkas miti Hamza Ahmad Faanoo dogoggore na sirreessaasin. Anamma Ahmadiin akkan itti beekuun qaba. Namni tokko Hamzaan Ahmad nama akkamiiti jedhee gaafa inni na gaafatu Ahmad nama gabaabaadha, nama diimaadha, nama mallisaa akkasiiti, nama ilaalchisaa akkasiiti, nama kabaja akkanaa namaa qabu, naamusa akkanaa qabu dheetan ibsa mitiidhe. So, an akka Aleeksitti gaafan boniyyee ilaalu boniyyeen tokko
amalan qabdu, 2 naamusan qabdu, 3 bifa naman caaltu, 4 jecha namaan dhageessu maaluma siitu simboojii. Rubumaan qabdu, qarshiin qabdu, naaman isa kaan immoo itti deemna. Waa'ee akkanaa tana ani amalas namni akka ishiitti qabus hin jiru. Jabduudha intala jegnaa intala haalaa fi amalas qabdu naamusa namni akka ishiitti qabus hin jiru. Haa ta'u dhiirtinis sheexaaninis dogongorsiisuu danda'a malee anaaf booniyyeen ani intala jabduudha naaf. Jechuudha anarra namni anamma anaati irra obsan qabne. Booniyyeerrallee amma anaati irra obsan qabne wallaahi haqa yoo himan firummaan hin baddu alaatti taayyo. Wallaahi watallaahi namni akkaan aaree guddatu namni akkaan obsan qabne ana malee ishee miti. Okay. Akkaataa isin itti ilaaltan egaa amma akka waliigalaatti immoo jira. Fakkeenyaaf saayinsii keessatti jeneraal truuz waan jedhamu jira amma. Dhugaa waliigalaa. Dhugaa waliigalaa maali? Sukkaarri ni mi'aa. Akka waliigalaatti sukkaarri akka mi'aawu addunyaa guutuutu ragaa ba'a. Dhugaa waliigalaati kun. Aannan adiidha. Dhugaa waliigalaati. Akka waliigalaatti wanni nuti waliin beeknu jira. Wanni namni tokko immoo kophaatti namni amma aannan hin jaalanne jira. An akka fakkeenyaatti aannan hin dhugan. Aannan jaalatamaadha. Garuu akka waliigalaatti waan ilaallu kana keessaa okay waan jaalattan ayyee. Diraamaan amma eegaltan kunoo yoom dhuma? Kutaa meeqa qaba? Amma andeen gadda dubbadheen ture budaadhaan hin jedhina yookaan xonqaayiidhaan hin jedhina. An Ustaaz Maama Bayyaaniin baay'een dinqisiifadha. Maafan dinqisiifadha beektu? Saayikooloojii uummata kanaa nyaataniit namni akka maqaa jaraa maqaa boniyyeetiif maqaa Ustaaz Maama Bayyaan akka inni afaaniin buufanne waggaa guutuu akka inni haasa'u harka jaraa ciiranii ajandaa miidiyaa Facebook, TikTok, YouTube amma gara fuula duraatti gara TVtii fi chaanaaliiwwan gara kan biraatti deemuuf walaa BBC, walaa VOA, walaa OBN, walaa OMN maal hundiyyuu to'atu jedheetan shakkii qabaan. Uummanni kun eengadda maalan jedheen? Psychologically, economically uummata kana irratti hojjetaa jirtu. I appreciate you Maamad Bayyaan an akka Aleeksitti. Kunis soomati. Aboo alaxaayyeen waa hedduu gabbaataa jira. Alaxaayyee kana gabbuuftan mogatiin buuftan amma dhugaa rabbi alaxaayyee. Laa ani baay'een isin dinqisiifadha. Isinin ajaa'ibsiifadha. Xiqqoo sii bakki itti qirrina jedhu yoo jiraate. Aboo. No ni taphanna gaamma taphadhaa bar kun tapha taphachuu. Bara iccitii namaa hunda gadi guuraa jirtaa baraati. Jinniseetti himamoo maali? Osoo hin jaalatin namni 10,000 13,000 taa'ee waa'ee Ustaaz Maama Bayyaan dhaggeeffata. Akka inni itti fuudhu. Namanni jaalate. Mana akkamii. Jecha isaan abdii ittiin alaxaayyee jecha isaan abdii ittiin nakutachiisuuf silaa goggodhan maal beektaa? Hiriyaatiyyaa halaal naaf haraam jedhii san qofa irraa dhabanii beeka namni 12,000 sun. Wayyinan didee bar. Dhugaa rabbi wallaahi. Duule wallaahi. Hamza. Anatu birrii 100 sii kennaa si hiike jedhi asirratti ennaan. Jedheera sana keessaan jedheera jedheen. Keessaanan jedhama. Eegaa. As deebi'ee guyyaa tokko oolee waan dadarbatamtes ilaalee miiseejiin galtu kun birrii 1 birrii 2 birrii 5 gaafa siin taatu waa'ee buusii kanarraas waa tokko abdii kutatee Ustaaz. Irraa dheedhiisa alaxaayyee. Alaxaayyee dhiifama. Dhaggeeffadhu. Dhukkeen irraa sila anumaaf hin mijjetini malee akka isaa waggaa dheeraa barana guutuun na arrabsaa baaniin sila wayii sanaa na ragga xaabarsila.
Na, mis amma te inda de monda de iciti na mata na. Wayyo eessa ne fanaddaanaar nan tu'eka dhaggeeffadhu akkamitti jedhe feesbuukii isaa irratti bahe wallaahi dhaqeen koomentii an seerra rabsa sana balleessaa fuutu naa akkamitti intala waggaa meeqa jaaladhe kanan isii yoon dhabe jireenyaan barbaanne kana qarshiidhaan naa jijjiiri jettan isin uummata gowwaa horii duwwaa dhadhee bar Alex, nashidaa kan qaba beektaan nashidaa kiyya bootaa argate abadan adda hin baanu irratti hin gadhiifadhe bar wallahi dhasi irratti hin gadhiifadhe kan keetii sagaleen sun kiyya ilaa akkamitti uummanni gowwaan kun miliyoonaan hin jijjiiru boniyyee kuma dhibba miti jedhee bar amzaaji birrii kuma dhibba tokko amman sii galchaatii asirratti sii keera boniyyee jedhii jennaan deem takka bulee itti qamayee jabanaa isaa qamayee ganama kana ustaas Mahammad maal jedha akkamumatti boniyyee qarshiidhaan jijjiirinaan jetti uummanni gowwaa guyyee Berbuat ajaibaati berbuat addaan nu godhate wallahi waan Haydar seenuu barbaade natti fakkaata. Haydar seenuu barbaade. nama tokko nutti hin galchinaam nu tamachaa'eera. jiru nu ta'eera. Abbaa alattaayyee nu dibbiraa fi deediti amma namni biraa akka dibbii fi deemtani. Ani bakka ayin cifadha. Ustaaz Mahammad Bayaan amma astalaalafii jijjiiri ilaal. Astalaalafii ni beektaa? daandii tokko qofarra deemnaan booda namni wantiin amma gama keetiin goolii itti galchiteetta uummata kanatti. Soos labaadoodhaan marraa jirtaati uummata kanatti. Amma sanuu dirree jaraa irratti deemtee garafte uummata kana. Walaa uummata tiiktookii walaa uummata feesbuukii. Amma taphni itti aanu dirreedhaan alatti boniyyee naa taphattu akkamitti akka taphattu immoo anaa wajjin mari'adhu akka obboleessaatti. I stand with you habibi wallahi kana booda an sii wajjinan jira yaa raadaalis an siistama astalaalafii kara kamiin eenyuun fuuldura yoo hiriirsite eenyuun takalaakaa yoo goote akkamitti akka goolii galchitu dhowwinee dadhabnee uummata kana. Gaafa jalqabaa namni mana Mubaarik Musammaatti gargaarsa danqe tokko ana miti Ustaaz Mahammad? Ana moo ana miti? Ustaaz Mahammad Bayaan gargaaramu anuma jalqaba anaa fi tokkummaa TMN tokkummaa miidiyaa neetwork Ustaaz Mahammad Bayaan gargaaramu harka isin kallachiisee gaaffistaanaan. Ulaagaan guutuu isinumti kanuma maalii gargaartu jedhee kan dura dhaabbate tokko nuyi amma garuu sii wajjinan dhaabbadha. Erga uummanni kun afaan isi buufachuu dide erga araadomuu bilchaachuu erga dide nifa abiibii nyaadhu wallaahi rabbi siifa si feessu suga siifa godhu bil'aafiyaa minuu nenu maaliif xalaata taane nu namaa wajjiniin. Innaa amma taphni gara kamitti naanna'uu qabaa? Gara boniyyeetti. Boniyyeen immoo dirree siitiin alatti tapha tokko haa taphattu. Akkamitti akka taphattu an sittan hima. Intala fungaa sana. Funyatee funyaan citaa. Kan keessa tartiibarra jiru dhiisi. Ati amma na bira teessee na bira arrabsitu jechuun bara ati amma anaa fi amma seesi bira jiraadhee gaaraan geessi dhiitaa baramu. Gaara abdaan bakka tanatti na arsitee jiru. Wallaahi haqa tokko sitti mu Mahammad Bayaan haqa tokko sitti mu intalis waan warraa jala. Anna biratti alaataayi anafaadhaan gowwaa faanaan jee. Ati amma intala sana haqa isaanitti biyya galchitee ciibsitee akka hoolaatti qaluudhaaf immoo dhuguma wajjin rafuufi. Dhiirti jaartii ofiidhaa mana firaatitti hin galchite cabsiteeti dongorteeti
mana akkam kanatti ijaartee ofiidhaa firaasha irra qabdu darbiti malee akka namaatitti yookaan kootti silaasuun galfate barbadde qaan karooraan hin deemu. Abbaan moo waan itti asirratti nan dubbachiisin itti dhiifama. Asumarratti dhaabe. Namoonni tokko maal jedhu beektaa Ustaaz Mahammad itti aaree jira miciyyoon kun gubdee jirti biyya galchee gogaarraa baasuu fi isaa idaa biraa keessa galtu. Akkas yoo hajaan taate ammaan na jalaa haa haftu gaa jettee namaatiin kana jaalatti taate na jalaa hafu qabdi. Garuu qoy Ustaaz Mahammad asirratti garuu ishii si wajjin jirti garuu walii galtanii amma? Waa'ee ishii dhiisi gaana duraanuu walumaa galee jiraate dhiisi gaate amma maal gootaa dubbattaatti. Amma isiidhaa boossee beektaa garuu boossee beektaa. Imimmaanumti feesbuukii irra fiddu kun eessaa dhufa nuti hin qabnu namni yoo du'e iyyuu noo ni boonyenne imimmaan dhabne of keessaa eessaa fidda koo. Zulmi akka ati faan narratti raawwatu. Isi aun ግባልን waan argame irraa nu gali bakka akkaawuntii koo qabadhume 23 dhugaa rabbii waan ati faa yoo ati jecha tokko natu xifaa qaanatti dhagama osin si bira jiraadhe immoo hin boo'u qaaraan qaba namootaan laa torban lama booda Harargee nan dhufa magaalaa Harar irratti sagantaa koo wajjin lullu wallahi sagantaa guddaan qaba hojii wayiitiif qaamaan sin argaa namootaan arguudhaaf hawwu keessaa meeqa argamte amma Ustaaz Mahammad? አንድ 500 ሺህ አልተገኘም እንቢያው والله እንቢያው ማሊ ሞባይል ባንኪንግ ጅበሌር ከሳ ወልጃራኒት ሞባይል ባንኪንግ ፈየደምቱ ሜሴጅን እንገሉ والله انك جبن والله بواد جرو قبان قبد ورته اصلي في ميچان هلگد انو ونم غنما بريف مسان غبي بربري سر هلگد نچنقن ابو دغمان ني بو دغمان ميو تناي بو ني ديبنا والله نموت وانتا يجن هندان ديبسي سني راهين تچاسي سيفنه والله ابو متمي قنيا كان والله jarrib ansa sarati barreeffama san ganama gabbee barreesseeran hangana barreessine kaati hangana barreessine wallahi obsa qabda inde maali ummanni ma biddeen namarra dhaabbatti koy አሬ ግጋ ጩምቡራ ኢዘ ተው በቃ ገረፈ ወይ በቃ አልተው ኖ ማግረፍ አይደለም namni iyyeessi guddaan iyyeessa xiqqoon jaalatu jedha jaarsi tokko ollaa keenya namni eessatti amma Amzaan gaafanni biyyaa bahuudhaaf biyya faranjii deemuudhaaf yookaan Ameerikaa deemuudhaaf gaafanni na biraa ka'an rakkina kana kan maalii anatti dhiiftee deemtaa jedheetani naafa malee bar deemuun kee waan miidhuuf miti. Wajjin rakkanna teenye wajjin beelumna wajjin daarraadha. Siigaleera. Ustaaz Mahammad Gaamma makiinaa gammachiis tokko yoo bitate makiinaa bareedaa tokko qabatee yoo deeme inni lafa deema sanuma inaaffaadhuma sanaan. Kooyi Ustaaz Mahammad yooya kan biraan fuuchuu deemaa qoqophaa kanatti jette suni maalitti qoqophoofna gaafase kiisii keessan fattashaa akkaawuntii keessan cheekii godhaadha moo laa wallah alattaa yebaran isinii meebar ammati ajendaadha mala itti baafte jettaa miti wallahi mala itti hin baafne rabbiin naaf ragaadha dhugumaan hin fuudhu deema jaraatiitu halkan sanna cinqeenan poosisan ganama barreesse malee ilaa aggeeffadhu alattaa yaati waan keessaan natti godhame ati quban qabdu aggeeffadhu wanni Hamzaan faan akkanatti na ayyeejanii gabbaanee ayyeejaniif miseenjaraan hafuuran natti hootan deemi sheeka fidi sagalee nu dhageessisi aggeeffadhu nuti namannu boomiyyoo tana jaarti lammaffaa godhatu deemtaa hatta hanga afaanii naan jedhanitti wallahi kana naan jedhan maali yoo nan godhadhe maali jee nuti maalitti qophoofna ree maalitti qophaa'anu hin jettenu kan fuudhu osii nuti maa inni baatirii qabna moo shaamaa ibsinamu maa akkanumaan dabbaran gaanama hunda akkanumaan dhaangaa wayi
እንዴ ወላሂ ይሄ ሰውዬ ማለት ነው